Suuraa tana dhaamsa ittiin dabarfachuudhaaf isii tana fudhadhee akkasitti yaada gabaabaa tokko irratti kennachuudhaa deema. Sunis yeroo ammaan tana keessattuu shamarran babbareedduun heeruma dhabdee akkana ta'aa jirti. Shamarran babbareedduun tuni fuula isiititti waan amantuuf, waan fuula isii kanaan boontuuf daftee hin heerumtu. Maaliif waan magaalaa hedduu qabduuf, shamarran taanirra waan magaalaa hedduu qabduuf bas ati daftee heerumaaf hedduu if hin kennitu. Garuu shamarran tuun daftee heerumtee bultii hortee ilmaan dhaldhaltee haala bareedaa keessa jirti jechuudha. Amma gaa asirratti waliin isin dhaamu shamarran keenya babbareedduu tan hogganamni fuula kana keessa isin laale namni kun ifuma sanuu keessa isaa kan if arku akka daawwitiidhaatetti waliin isin dhaamu. Heeruma diddaniimi odoo umriin ta'e nuti ganaadhaa sutee inni heerumna bareedaa tokkoon heeruma kamaala qabuun heeruma an biyya tanatti ni heerumu yoo Ameerikaa nageesse maleedha yoo wanni nageesse maleedha jettee odoo akkana teessuu umriin teetuun kotti odoo wanni sun sirra hin geenye yeroodhaan uffata adda addaa uffattee suuraa kaatee ol kaayachuu danda'uudha qabda. Maaliif gaafa umriin teessuun kotte sadarkaa silaati suuraa kaatee itti namaan shawwaduu sun gaafa dabarte maaliif suuraa sii gaafa dullattiidhaa poostu gootee akkana jala teessu namni assalaamu alaykum siin jedhu hin jiru, namni maashaallaa siin jedhu hin jiru. Amma garuu yeroo ammaan tana yoo fuutee maxxansite suuraan tee takkittiin ati maxxansitiitu fooloowara 100,000 fi komentii fi maashaallaa fi kun hundinuu ol kute jechuudha. Sii galee inboksiin keessa kanaan sitti fiiguu eessaaf eessa sii galee kasumata nama qalaaluhu eessaaf eessa kafalee inboksii kee kana keessa salfii dhaabbate jechuudha ilmi dhiiraa sii galee waan kana ta'eef bareedummina kana keesseetee akka waa wanni kun hin dulloomnee seetee ustee kateessu taate obbolii doogora jirtaati. Yeroodhaan heeruma diddaa yeroodhaan uffata adda addaa uffadhuuti suuraa ka'iiti kaayadhu gaafa umriin teessuun kutte suuruma ta'e takkittii sana fuutee kaayisa. Namni isuma duri namni tuni isii birooti ta birooti yookaan obboliitii dhafaa jee saboonni tun hin dulloomtuufaa jeeti komentii isii kana xiqqaa lafaa ol ka'uu hundaatiitu komentii isii kana warri gaa hiriyootan kee hundinuu kutanii kaan garaa jechii galanii kaan yookaan bultii qabatanii wanni ta'an jechuudha. Sii galee haati bifa kanaan waan akkanaatitti jirtaa hin beekne sabootiyyaan tun hin dulloomtuu ijaan maal nyaattii ijaan hanga bilbilanii si gaafatan takka geesse jechuudha. Ammoo ati as baatee viidiyoodhaan namatti mul'atu sagalumaan nama dubbista malee oduma ittuu sagaleen teetuun jijjiiramtee sagalee Maammadoo deebiti habiibti Ahuma Ziraa deebiti. Waan kana ta'eef Maammadoo jechuu kanallee dhiisuudhaaf hin deema. Namaatiitu waan kana hin je'innaan jee Ahuma Ziraadhaatti hin deebisa maqaa kanaas. Hundaafuu akkasii if dhaqqabi obboleettiiti. If dhaqqabi wallaahi siin jee sii galee if dhaqqabi. Shamarran garteemi hanga kee hin bareedne bultii oowwituu keessa jirti har'aan tana shamarran. Waan adda addaa keessa jirti. Ati immoo moodeelistii taatee moodeelistiin taane wanta kan biyya tana hin yaamsisne wanta kan warra keessan hin yaamsisne akkanumatti feesbuuk irra teesseetuma yoo kan laayikii fi komentii kan barbaadu taate ati faayidaa hin qabdu. Dhiyeetti tunis dhuftee si taphattee si biraa deemti. Tunis dhuftee si taphattee si biraa deemti. Sii galeemi. Kanaaf atuma tan hogga feesbuukni irraa gubatees namni abaluu teenya tanarraa feesbuukni gubateeti. Mee laayikii itti roobsaa mee wanni itti roobsaa jee Maammadoon yaa ammallee raanfadde Maammadoo jechuudha. Ahuma Ziraan fuudhee suuraa teetan olii gadi hin fiigu jechuudha. Aadii siif kadhaadhaaf jechuudha. Kanaaf obboleettii tiyya ifin irraanfatiin hin siin jee akka nam tokko yeroodhaan heeruu tana diddaa akkuma siin jeesan suuraa heddummeeffadhu suuraa uffata adda addaatiin bikka adda addaa dhaabbattee akkasitti garteemi haatee heddummeeffadhu.